Waldaan dargaggoota Oromiyaa gamaagama raawwii hojii bara 2018 guyyoota lamaaf magaalaa Adaamaatti gaggeessaa ture xumuruun horannaa miseensaa irratti leenjii kennee hooggantoonni waldaalee hanqina hojii bara kana mul'ate galtee taasifachuun bu'aa caalmaa fiduuf kutannoon hojjechuu akka qaban kallattiin hojii kaa'ameera. Gama biraatiin waldaa dargaggoota godinaalee fi magaalota raawwii olaanaa galmeessaniif beekamtii fi badhaasni kennameera. Xumura irratti waldichi dhaabbata UNICEF waliin ta'uun haala miseensummaa horachuun danda'amu irratti leenjii kenneera. Itti aantuun pirezidaantii waldaa dargaggoota Oromiyaa Dubree Nadhii Galchuun waldichi fayyadamummaa dargaggootaa cimsuuf dhaabbilee adda addaa waliin hojjetaa jiraachuu himanii UNICEF mul'istuu kanaati jedhan. Akkuma beekamu dhaabbata biyya keessa jiruu fi kan biyya ala jirus baay'ee waliin hojjetaa jira. Haa ta'uuti akka naannoo Oromiyaatti immoo dhaabbati kun dhiyeenyaadhaan kominikeetii waliin godhaa turre. Faayidaan inni qabu maali? Miidhaan inni qabu maali? Dargaggeessa keenya irratti immoo infoormeeshinii akkamii argachuu danda'a? Infoormeeshinii akkamii guyyaa guyyaadhaan argachuu danda'a kan jedhudha. Dhaabbanni UNICEF dargaggoonni yaadaa fi gaafii qaban ibsatanii sagaleen isaanii sadarkaa addunyaatti dhagahamtummaa akka argatuun hojjetaa jiraachuu himanii dargaggoonni miseensa ta'uun carraa mijaa'eef itti fayyadamuu akka qaban dhaamaniiru. Barbaachisummaa isaa dargaggeessi infoormeeshinii akka argachuu danda'u, miidhaa dargaggootaa irratti gaafii gaafachuu akka danda'u, gaafii kanaaf immoo deebii akka argachuu danda'u. Karaa online ta'een akka isaan galmaa'anii onlineidhaan akka isaan argachuu danda'an kan godhudha jecha dhaabbatichi. Dargaggeessi infoormeeshinii akka argachuu danda'u. Eega miseensa ta'ee booda miseensa ta'ee miseensummaa isaa san maaliin ibsa onlineidhaan eega ibsee booda miseensa ta'uusaa guyyaa guyyaadhaan asirratti waan ibsamuuf ilaalamaa deemamaa jechaadha. Hirmaattonni gama isaaniitiin leenjicharraa hubannoo gaarii argachuu himanii fayyadamiinsa isaanii cimsuuf horannaa miseensaa irratti bal'inaan kan hojjetan ta'uu ibsan. Leenjii kanarraa hubannoo guddaa fudhannee kanarra dabree immoo miseensa bal'aa magaalaa keenya keessatti bal'ifnee horachuudhaaf karoora guddaa qabnaa. Sanniin keessaa kutaalee magaalaa 6 fi aanota 19 irratti ijaarama qabna waan ta'eef ijaarama kanaan wal irratti dargaggoota keenya miseensa akka holatan yeroo gabaabaa keessatti ajandaalee bocnee kallattii olii fudhanne kanaan gadi buufnee akka magaalaa keenyatti fudhannee gama gaggeessuu barbaadna jechuudha. Leenjiin guyyaa irraa kenname hubannoo cimaa nuumee jira. Leenjii hubannoo arganne kana nutis miseensota waldaa dargaggootaa sadarkaadhaan jiranii fi hubannoo kennine miseensota sana gara kanatti makuudhaaf hubannoo cimaan nuuf kennameeti kan jiru. Keessattuu dargaggoonni keenya yeroo ammaa kana dargaggoota dijitaal ta'an dargaggoota walitti dhufeenya teknooloojii faana qabantu baay'inaan jiru waan ta'eef dargaggoota sana hubannoodhaan yoo cimsinee gara miseensa kanaatti makuudhaaf dargaggoota qabnuuf hubannoo kennine gara sanatti ni deemnaa kan jedhu.